حبيبي أجل اللي يخنم الدواء سناتي دقينيان نظري قلبي كاوا وايخي دبتشوف قربني قرقوا خميئته ورحمة الله وبركاته. أشما أركبوني ورأمن تبرو هردفتن كيسنو أكم جرتن نجاح السنة سنين جنة إن شاء الله وكم جرتن السنة كن ربي قد سنين رهاجرات سنين جنة إن شاء الله. akkasuma warri chaanala faaya oromootiif haarawaa taatan laayik sheer sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. warri kana dura maatii keenya taatan laayik sheer sabskiraayibiin nu jajjabeessa. akkasuma arras waan haarawaa qabannee isinii dhufne viidiyoo dabre irratti waa'ee sufuraatiin qabadhee isinii dhufe sufuraa bunaa jechuudha. ammas waa'ee waan sufuraa gubbarratti dalagamu waan sufuraa gubbarratti dhiheeffamu sufuraa bunarratti waan dhiheeffamu dalagee isin fidee inshaallah hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin ilaalaa isiniin jenna. kan beeyne sirraa barattanii kan beeytanis dabalannaa isiniif taha inshaallah wal barsiisuu fi walirraa baratuun aadaa keenya waan ta'eef akkasuma inshaallah warri yaada qabdanis koomentii jedhanuu kaadha laayik sheeriin nu jajjabeessaa isiniin jenna inshaallah. hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura gara viidiyoo yaadanis hin dabarsaa akkasigaa inshaallah. meeqa walumaan ilaalla. ammas dabalatee waan gidaara manaa gubbarratti jechuudha hedduu nama hawwatu osoo magaalarraa hin bitiin harka fayyaan dalagee dhugaa rabbii hedduu namatti tola. an akka kiyyaatti hedduu natti tole bifa alaabaa ta'een akkasii sufurumaa wal fakkaata xigimii misala xigimii taheeti akkasii gaa inshaallah. meeqa viidiyoo keenyatti dabarraa gara viidiyoo keenyatti dabarraa hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura baay'ee. Kunoo buleeyyiin kiyya akkuma argaa jirtan sallaadha. argaa jirtan kun sallaa zubaalaati. sallaan zubaalaa kun booda gizee tolfamee akka inni jiru walumaan laallaa haala inni itti bareedu bifa alaabaa ta'een dalagee xagmii sufuraa fakkeessee hedduu namatti tola. dhugaa rabbii hedduu nama gammachiisa. meegaa hanga xumura isaa yoo na waliin turtan hedduu nama hawwata. akkasii inshaallah haga xumura isaa na waliin daawwadhaa.
Kun obboleeyyi kiyya akkuma argaa jirtan hunda xumuree bakka takka deebiseetiin jira. Wanni isin argaa jirtan kun ka gidaaraati. Kun sallaa zubaalaati. Kun ka mandiila keessa kaatanii kana hunda anaa dalagee magaalaa irraa hin binne. Akkasuma gaa inshaallah game hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura. Koomentii nuukaa yaada keessan nu barreessaa. Akkasii gaa isinitti toles laayik nu godha. Silaa wanni wardaa kana keessa kaan magaalaa irraa bitamuu ture garuu ani magaalaa dhaquun waan natti hin mijjatiniif birciqqoo fayyadame akkasii gaa inshaallah isinumatti mul'isuu fi akkasii gaa inshaallah namni tokko waan kana irraa yoo kan beeknillee irraa barachuu barbaada waan ta'eef wanni kun eefa dalagamte booda saga bareedu jechuuf walirra dhiyeessee suuraa walirratti suuraa viidiyoo dhiyoo tanaa isin hojjedhee ammooti suuraa gubbarratti waan xigimii isa gubbarratti deemu akkasii gaa inshaallah haala kanaan akkana bareeda faaja'a. maashaallah akkasii gaa namni buna dhuguu jaalattan buna bifa kanaan dhuynaan guyyaa san nashaaxa hin ooltaniin isiniin ja'a. Odaa fi dura laalaa alaabaa abbaa gadaa fi dura laalaa meeshaa faayaa aadaa Oromoo kan if dura laalaa haala kanaan barcaa keessan ganama buna yoo dhugdan hedduu guyyaa san gammadaa ooltanii akkasii gaa asumaan nu jajjabeessaa faaya Oromootis laayik sheeriin jajjabeessaa koomentii jalatti yaada naaf kaan isiniin jaa akkan kana biraanis waan birullee hojjedhu akkasii gaa inshaallah kunoo haaluma kanaan akka jaa'ibatti namatti tola. Wow hedduu namatti tola dhugaa rabbiyaan hedduu natti tole. Akkasii gaa inshaallah hedduu namatti tola wallaahi. Akkasii obboleeyyiin kiyya haaluma kanaan kunoo kun kan mandiilaati. Mandiila haaluma kanaan keessa kaa'ee bifa ajaa'ibaatiin hedduu bareeda. Akkasii gaa inshaallah kuni ka wardaa keessa kaatanii wardaa keessa kaayan birciqoo keessa kaayee garuu birciqoo fayyadamee inni immoo magaalarraa wanni keessa kaan magaalarraa bitama ani magaalarraa hin binne birciqoo fayyadamee jechuudha hooma mana keessa jiru. Akkasii inshaallah obboleeyyiin kiyya kunoo ifaa suuraanis ifaa qaba waan ta'eef ifaan hoggaa shaqalamee gaa hedduu walirratti hedduu bareeda faajee jira kunoo maashaallah. Akkasiin isiniin jaa obboleeyyiin kiyya akkasii gaa hedduu natti tole warra isinitti toles gaa asumaan koomentii jala yaada keessan koomentii babbareedduu nuukaa ta nama jijjibeessitu yaada keessan nuukaa isiniin jenna gaa inshaallah miigaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Wow akkuma argaa jirtan kun oka gidaaraatis kana fakkaataa gisee gidaara irratti tolfames hedduu bareeda. Ani gidaara kanaaf amma garuu yaani waan biyya galuu deemuufin biyyaafin waan gaafan biyya galee fin tolfachaa jira. Amma garuu isin agarsiisuufin gidaara irra qabsiise. Maashaallah hedduu namatti tola. Akkuma argaa jirtan gaa kunoo bifa alaabaa Oromootii fi bifa alaabaa abbaa gaddaatiin akka ajaa'ibatti haala nama gammachiisuun haala namatti toluun dalagamee jira. Maashaallah hedduu nama tura. Hedduu namatti tola jechuudha Oromummaa jechuun kana. Akkasii gaa Oromummaan afaan qofaan osoo hin taane hojiidhaanis harkaanis waan Oromoo fakkaatu dalaguun hedduu bareedaadha. Akkasii hedduu na gammachiiseen akka kiyyatti warri isin gammachiise laayik sheerii qofaan jajjabeessaa koomentii naafaa yaada keessan naaf odaa. Akkasuma gaa obboleeyyiin kee viidiyoo kana akka irraa gammaddan abdiin qabaa maaliif jennaan viidiyoon kun hedduu nama gammachiisan akka fayyatti hedduu natti tole. Keessaafuu bifa alaabaatiin bifa alaabaa Oromootii fi alaabaa abbaa gadaatiin akkanatti haala kanaan waan gidaaratti tolfamuu fi suuraa barcaatii fi akkasuma waan suuraa irratti dalagamu hunda kan wardaa keessa kaan
tolchuu jechuun hedduu nama gammachiisa. Waan akkanaa kana magaalaa irraa bitadhee oolte hin agartu walirratti hin argattu jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana mana keessatti dalagachuun nurraa eegama waan ta'eef akkasuma asumaan inshaallah warri beeytanis dalagadhaadha warri hin beeynes irraa baradhaan isiniin jaa inshaallah. Kanumaafuu waan beeynus walii qoodnee tan beeynes walirraa baratuun aadaa teenya nurra jirti waan ta'eef beekumsi manatti namatti dhufu barbaadda waan ta'eef akkasumatti gaafoottadha laayikii fi sheer godhaadhaati kafaltii takkaan malee daawwadhaadha irraa baradhaadhaan isiniin jaa inshaallah. Viidiyoon keenya asuma dhaabbataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayarraa naa turaan isiniin jaa inshaallah. Akkasigaa obboleeyyan kiyya salaamta isinitti dhaammadheetiin jira. Nagayarraa naa tura.